السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo oduu gammachiisaa ganamaan har'asanii qabadhee dhufee jira. Hundi keessanuyyuu viidiyoo kan akkuma seentanii like, subscribe, share gochuun maatii nuuf ta'a. Warri maatiin ta'in warri duraan maatii turtan like itti muddaa. Hidhachuudha hannu baasa hidhachuudha gufurmaanni. Har'a waan ajaa'ibaa baay'eetu nu bira jira jechuudha. Waan gammachiisaa isinitti himnee jalqabne jechuudha. Asumaan otuu karaa dubbii keenyaatti seenin nashidaa Ustaal Kamaal Habboo YouTube irraa deemaatii subscribe godhaa dhaggeeffadhaa. Dubbii ajaa'ibaa manzuumaa nashidaa ajaa'ibaa guyyaa jaha dura gadhiifame hidhachuudha furmaanni hidhachuutu nu baasa kan jedhu achumaan deemtanii dhaggeeffattu. Ajaja isinitti dabarsinee karaa dubbii keenyaatti ceena jechuudha. Dubbiin keenya har'aa waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Ergaan Kaamil Ahaboo dabarses waanuma nuti haasa'aa jirruu fi waan nuti daddabarsaa turre haasa'e jechuudha. Waan gaariidha. Yeroo kan Oromoon ergaa ustaaza kanaa waan Oromoon hariin fedhu nashiidaa isaa keessatti lafa nuuf kaa'e jechuudha. Waan gaariidha. Baay'ee tokko itti amanee na gammachiisee naan isin affeere maali ergaa poolisii addaa Oromiyaatii fi warra aangawoota mootummaa Oromiyaa bulchina jedhanuufis ergaa bareedduu dhaame. Ergaan kun maali? Warri soddaa wal ijaartee jirti. Warri nafxanyaa yookiin faannoon lafa jalaanis mootummaadhaan faannoon hundi jaraayyuu tokko ta'anii jiru. Amaaraa tokko ta'anii jiru. Wal ijaaranii faannoo jabeessanii asii addunyaa kanarra warri jiran hundi anda amaaraa kan jedhu irratti hojjetanii mootummaan jaraatis hundi jaraayyuu wajijjabaa tokko hojjetaa jiru, hidhataa jiru. Keenyoo shanee barbaadaa shaneedha maaloodha jedhee walirratti duuluuf qawwee walirraa hiikuudhaaf dhaqee jara ajjeese duudhaaf deema jechuudha poolisiin keenya kan Oromiyaa. Maal isinii dhaamee yoo dhaggeeffattan nashiidaa kan yeroo kana akkuman kaleessa dubbadhe biltsiginnaa ta'e kaafaa'oo ta'e abaa'oo ta'e maal ta'e Oromoo tokko ta'e dhibbaan dhibbatti ergaan isinii dabarfame yeroo kana waboo barbaachaaf hiikkadhu maaloodha shiftaadha jechi jedhu sammuu kee keessaa balleessi. Oromoon tokko jedhi waboo jabeessi. Warri Oromiyaa bulchaa jirtan hundi keessan hundi hanga aana hanga gandaatti waboo bira dhaabbadhaa hidhannoo jabeessaa. Qeerroollee warra hidhachuu barbaadu hidhachiisaa akka Oromiyaa guutuutti. Oromoon kana booda wal qoqqooduu hin qabu. Mootummaan hin jijjiirama hin kufa. Mootummaa ammarra jiru dhiisa. Abiyyi Ahmadis siyaasa waan ta'eef siyaasni quraanaa miti akka amantiitti gidee tokko jibbitee waan gooteef Abiyyi Ahmad siyaasarra jira. Amantii wayii barsiisaan jiru yookiin quraana qaraasisaan jiru waan ta'eef siyaasni qumaara waan ta'eef yoo ati tokkummaadhaan jabaattee jette Abiyyi Ahmadis warra soddaa akkanatti hidhate kana mataa keessa galchitume waan Oromoon gaafataa jiru kana tokkummaa Oromootu Abiyyiin illee akka inni gara Oromoo dhufu gochisiise jechuudha. Waan nuti jaallannu nafxanyaan hin jibbiti waan ta'eef yeroo kana Abiyyiinis ta'ee maaluu nuti tokko taanee yoo walii galle Jawaar maaliif callise hadda xaaxisanii isinitti hima waan Jawaar callisee jiruuf. Jawaar Muhammad siyaasa wallaaleeti. Jawaar Muhammad maaf callise warri jedhaa jirtan hojii mataarra jira. Dubbiidhuma nashiidaa kanaatiin wal qabatee dubbii jajjabduu qaxxee deemaa jira. Yeroo kana biltsiginnaas ta'e irratti duuluun barbaachisu. Biltsiginnaa waboon kaafaawwan tokko ana biratti amma yeroo kana yookiin maqaa intinii badhaadhina jedhanu sun tokkicha na biratti. Jarrillee dhoksaadhaan karaa lafa jalaatii woboo akka jarri jabeessaa jiran dhibbaan dhibbatti isinitti hima. Woboon maaliif Oromiyaa keessatti humna godhatee magaalaa hunda dhuunfatee Oromiyaa keessatti intinii jedha. Waa tokko dhoksaa tokko hin barbaadu jarrillee fedhanii eeyyamanii akka woboon Oromiyaa kana keessatti humna godhatee hidhatu hin eeyyamaa jiru. Waan biyya bulchaa jiranuuf gaafa jarri tarkaanfii fudhatanii intinii jedhan sobanii siyaasaaf jecha akkananii woboo balaaleffanneedhu mal bulchaan godina Shawaa Baatillee dheengaddaa kana booda Oromoo yoo hidhate qofitti humna yoo qabaate qofitti kana booda hidhadhaa hiikkadhaa wanti jedhu dhaabbachuu qaba jedhanii ajaja dabarsuu jalqabaniiru. Taayyeen illee kanuma jedha. Angaasaan illee kanuma jedha. Gabbaanii dubbachuu dhiisuu didu. Maaliif yoo aangoo irra jiraatanii waa dubbatan biyyattiidhaaf isin toluuf malee Shimallis Abdiisaatis Taayyee danda'a hundinuu yeroo kana harka woboo jiru woboodhaan walii galanii hojjetaa. Jawaar illee afaan Oromootiin dubbataa irra butaan barbaachisa. Maaliif callifame maa Oromiyaan erga gaafa hayyoonni hidhaadhaa bahanuuti waa dhageessanii jirtu. Wama siyaasaa wayii dubbataa jira Oromoon dhugaa dubbachuuf. Woboon garuu magaalaa hunda hojiitti jira. Dhuunfachuu qaba gaafiin Oromoo deebi'uuf deema. Yoo akkanatti tokkoomnee walirratti duuluu dhiifnee woboo maal ta'a jennee barbadeessuudhaaf
intiniin jedhe waan dandeessanuun warri aangaa'ota mootummaallee achi keessa jirtan woboo jabeessaa hidhachiisa. Bor isinuma roorroo isin irraa deebisa faannoo har'a akkanatti gurmaa'ee isin barbadeessuudhaaf Oromoo barbadeessuudhaaf dhufaa kan. Tokkummaan keenya jabaachuu qaba. Jawaariniif marroon anaaf tokko yeroo kan. Jawaariniif abiyyi anaaf tokko yeroo kan. Marrooniif abiyyi illee tokko yeroo kan. Oromoo tokko taasisuu qabna. Oromoo tokko. Siyaasa adda addaatiin wal qooduutu waggaa meeqa nu gabroomse waan ta'eef otuu nuti tokkoomnee wal irratti duuluu dhiifne abiyyis amma yeroo isa durii dhiis. Siyaasni qumaara siin jedheen jira. Yeroo kana gaafiin kan keessii deebi'uuf yeroo jarra akkanatti Itoophiyummaa lagattee gandatti galtee aan damaaraa jettee kaatu ati aan Oromoo jettee tokkoomtee ka'uu qabda. Yoo akkas jette micciirtee harkaa fudhatta Itoophiyummaa jedhamu kanaayyuu. Nutu irraa fagaate bar Oromoodhuma kan Itoophiyummaa jechuun bar Oromoodha. Baay'ina keenya lafaan waa hundaan qabeenyaa nuyyuu nutu Itoophiyummaa jedhamu kanaayyuu nuuf malti. Gaafa nuti Itoophiyaadha jenne jarri Itoophiyummaa jibbite Amaarummaatti galti waan ta'eef Itoophiyummaa illee irraan baqatina. Akka baay'ina keenyaatti maqaa qofittiidha malee Itoophiyaa jechuun utuu maqaan itti jijjiirame guutuun sun Oromiyaa jala jirti. Uummanni baay'inaan kan inni keessa jiraatu Oromiyaa keessa waan ta'eef Oromiyaan mataan siiyyuu anaaf Itoophiyaa guddoodha jedhe Taaddalaa Gammachuu fixe waan ta'eef akkasitti fudhadha. Walirratti hin duulinaa biltsiginnaadha woboodha kaafaadhaan jedhin callisaatii wal ilaalaatii wal jabeessaa. Walirratti hin duulinaa naafxinyaa qofitti irratti xiyyeeffadhaa diina Oromoo qofatti irratti xiyyeeffadhaa. Abiyyi qobaasaa waa tokko gochuu hin danda'u yoo nuti wal jabeessine kara jabaatetti gora waan ta'eef. Abiyyi yoo nuti jabaannes abiyyi akkana godha jettanii hin sodaatinaa abiyyi nama tokko waan ta'eef nuti wal jabeessuu qaba. Nuti humna godhannee jennaan abiyyi kara humni jabaatetti dirqamee funyaan qabamee dhufee waan Oromoon barbaadu deebisuu danda'a. Dura tokkoomaa wal faffacaaftanii wal irratti hin duulinaa. Ergaan koo kun Oromoo hunda bira akka naageessu barbaada. Itti yaada siyaasni qumaara malee amantii yookiin qur'aanaa miti jecha kana seef godhaa. Abiyyiin hamma barbaadde siyaasaan jebbuu dandeessa garuu gaafa siyaasa ta'uusaa bartu siyaasni. Jawaariniif abiyyi jawaarumtii waggaa tokkoof ji'a torba mana hidhaa taa'e abiyyi wal hammatee iftaan suuraa ka'ee waa'ee siyaasaa irratti walii gallee irra siin jechuu danda'a. Marrooni akkanatti bosona galee abiyyiin lolaa jiru kun sirna kana lolaa jiru kun waan siyaasa ta'eef gaafiin deebinaan bor walitti maratanii dhufanii madarakii tokko irra taa'anii waliin haasa'uu danda'u. Nuti warras jirru adda addatti wal qoonnee wal loluu caala tokkummaa keenya jabeessine. Inni biltsiginnaa ta'e Oromummaa qofittii irratti hojjete. Inni woboo ta'e Oromummaa isaa qofittiif gaafii Oromoo deebisiisuudhaaf hojjete. Wal ajjeesuu dhiisee waliif wal dhagahee yoo deeme dhibbaan dhibbatti injifachuu dandeenya. Galatooma viidiyoo kana seenaaf lafa kaadhaa. Ilaa siyaasni qumaara waan ta'eef abiyyiniif jawaarillee tokko ta'uun jira dhibbaan dhibbatti yeroo dhiyootti. Abiyyiniif marroon hundinuu tokko ta'uuf ta'a na amanaa. Oromummaan tokko waan ta'eef galatooma.